garaa laphee waaqayyoo har'aan naga'e jedhu qabaannee jirra. Bara kana waan tokko yaadan ture 21 kana namni hamma makiinaadhaan qoffaramee awwaalamutti ga'ee ture barri kun. Du'uu keessa iyyuu darbee namni qotee wal awwaaluu iyyuu dadhabee bulchiisonni magaalaalee, aanaalee, godinaalee, diskiriptiin biyyaa hundumtuu hamma sadarkaa gireedariidhaan makiinaadhaan lafa qoffaranii reeffa namaatti tuulanitti ture barri hamaan kun. Aniif isin kanumarraa hafneetu jirra addana. Kanaaf Waaqayyo Gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Egaa 2022 lixuudhaaf guyyaa xinnoodha kan hafe ani asumaan baga geessan isiniin jedha yoon bor yeroo isaan qabu ta'e maal deemuu murteessiteettanii akkasin dubbiin kaafne abdiin qaba. Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baga Waaqayyo ittiin isin ga'e warra geessaniittu geenyeerra. Maqaan Waaqayyoodhaa haa eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo isinii wajjin hirmaadhaarraa kan nutti dubbatu nu barsiisu Hafuurri Qulqulluudha. Carraa ta'e immoo akka ani tajaajiluuf warra na affeertan hunduma keessan ulfinni Waaqayyoo mana keessan keessatti mana isaa keessatti affeerraa isiniif godhu. Har'a sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa hundi keenya beeknu gara Wangeela Maatiyoosittan isin geessa macaafa kakuu haaraadha kan hirmaannu. Kadhannaa sila kadhatamaa oolettiin amana. Ameen jedhaa isinis. Kadhannaadhuma sila kadhatamaa ooleen sana waanan amanuuf kadhannaa biraatti isin hin geessu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yesuus jiraataadha. Yesuus guddaadha. Yesuus danda'aadha. Yesuus maqaan isaa Waaqayyoo isa jireenya namaa kennuudha. Mata duree guyyaa irraa isin tajaajilu walladhaa ture natti baay'ateetu as keessaa kutaan maal mata dureedhuma akkamii fudhadhu iyyuu jedhee yaadaan ture. Haa ta'uuti garuu keessa koo baay'eedhuma kan dhuunfate isin kan biraa itti babbaafachuu hin dandeessu akkaataa hafuurri isinii ibsetti. Eessaa waamamte waan jedhuun isin tajaajiluuf dhufe. Eessaa waamamte akkamitti waamamte isa jedhamudha. Namoonni mootummaan Waaqayyoo namoota filataman qabdi. Waldaan kiristaanaa immoo namoota waamaman qabdi. Irraan deebi'a. Mootummaan Waaqayyoodhaa namoota filataman of keessaa qabdi. Waldaan kiristaanaa immoo namoota waamaman qabdi. Waamamuudhaaf fo'amuu yookiin filamuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Warri waamamanii waldaan kiristaanaa akkuma beekamu kiyyoo galaanatti darbatamteedha. Kiyyoon galaanatti yeroo darbatamu qurxummii boofas haa ta'uu marrataa, qeensaan fuutus haa ta'uu raacha, waanuma achi keessa jiru abaqiis haa ta'uu qoshaashaa, kaartooniis haa ta'uu peestaalii, achuma keessa waan kaa'ame samuunaas haa ta'uu oomacha galaanaa. Waan achi keessa jiru qabee dhufuun dirqama. Harka duwwaa dhufuun qabu kiyyoon galaanatti darbatame. Harka duwwaa deebi'uun hin jiru. Waldaan kiristaanaa biyya lafaatti waan darbatamteef harka duwwaa deebi'uun gonkumaa hin jiru. Waa qabuun jira, wanti qabame sun garuu fo'amuu dhiisuu danda'a, filatamuu dhiisuu danda'a, nyaataaf ta'uu dhiisuu danda'a, jireenyaaf ta'uu dhiisuu danda'a, milkaa'ina ta'uu dhiisuu danda'a. Wanti kiyyoon sun qabee dhufee hundumtuu qormaata darbuu hin danda'u. Kanaaf namoonni miseensa mootummaa Waaqayyoo qaama Yesuus Kiristoos yoo ta'an malee qaama yookiis miseensa waldaa tokko ta'anii waan ta'aniif carra qabeeyyiidha nun jechisiisu. Mootummaa Waaqayyoo keessa jirtu moo waldaa keessa jirtu? Namoonni waldaa keessa jiran kana jechuun hariiroo hawaasaa, sooshaal laayifii hawaasummaan jibbamaa balfamaa jechuu kiyya osoo hin taane garuu immoo namoonni mootummaa Waaqayyoodhaaf qaama miseensa hin carroomne waan waldaa keessa jiraniif carrooman jechuun nun dandeessisiisu. Mee sagalee tokko walii wajjin dubbifannu. Iddoo nuti har'a dubbisuudhaaf adeemaa jirru
eessa dubbisuuf turre manti. Luqaas 5:25 irradha. Luqaas 5:25 irraa inni walii wajjin ilaalleetu Luqaas sun waan nutti immoo fudhannee deemna. Kan nuti dubbannu garuu waa'ee Leewwiiti. Leewwii jechuun eenyudha? Leewwiin maali? Qomoon Leewwii eessa? Maqaan Waaqayyoodhaa eebbifamu. Nan dubbisa kutaa kana maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin 25 irraa kan jiru 24 qabe. Garuu ilmi namaa lafa irratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beekaa jedhe. Achumaanis isa dhagni isaa gar tokko du'een sittan himaa ka'iitii siree kee fudhadhu mana keetti galii jedheen. Si'uma sanaa utuma isaan ilaalanii kan hin dubbisaa jiru Luqaas miti garuu. Utuma isaan ilaalanii Waaqayyo isin haa eebbisu. Utuma isaan ilaalanii ka'ee siree irra ciisaa tures fudhatee Waaqayyoof kophaa dhiyeessaa mana isaatti gale. 26 yommuu hundumti isaanii abjuu ta'an. Hojii Waaqayyoo abjuu nama godha. Abjuu ta'an jechuun hin rafan jechuu tun taane hin dinqisiifatan. Raajiidha jedhan, safuudha jedhan, waan akkasii arginee hin beennu jedhan, waan haaraatu ta'e jedhan. Hundumti isaanii abjuu ta'an Waaqayyoof kophaa dhiyeessan. Naasuunis isaan qabate. Har'a dinqiin takkaa hin taane argine jedhan. 27. Yesuus kana booddee achii ba'ee utuu adeemuu qaraxxuu Leewwii jedhamu tokko iddoo qaraxaa utuu taa'u arge. Na duukaa bu'ii jedheen. Ameen. Leewwiin maqaa Ibrootaati. Israa'eloonni Leewwii jedhu. Leewwiin ijoollee Yaaqoob 12 keessaa mucaa tokkodha. Leewwiin qaraxxummaadhaaf hin malu. Leewwiin nama qaraxxuu ta'uun irra ture miti. Har'a yoos suduudhaan dhaggeeffattan Hafuurri Qulqulluun dubbii tokko isinitti dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Leewwiin maqaan Giriikii isaatii Maatiyoosi. Maqaan Ibruu isaatii Leewwiidha. Inni warra wangeelaa afran keessaa tokko barreessanidha. Wangeelli isaa boqonnaa 1:28 qaba. Inni qaraxxuudha. Inni maqaan isaa Maatiyoosi. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mucaan kun yookiis namni kun Israa'el keessatti qaraxxummaan akkamitti ilaalama? Leewwiin maqaan ayyaanan ta'uu jedhu si'a tokko tokko. Yaa ta'u akkas ta'a. Namni kun egaa ituu inni qaraxa fuudhuudhaaf taa'ee jiru gaaf tokko Yesuus hin barsiisa ture. Yesuus kana booddee achii ba'ee utuu adeemuu qaraxxuu Leewwii jedhamu tokko arge. Na duukaa bu'i ittiin jedheedha. Harri Leewwiin kun nama qaraxxuudhaaf ta'u miti. Haa ta'u malee Israa'el keessatti namichi kun Leewwiin kun wanta sadiif hin jibbama ture. Har'a maatii gidduutti, mandara gidduutti, waldaa gidduutti wanta meeqa, fafa meeqa, hirrina meeqaaf nu balaaleffata namni, nu jibba namni, nu dhiisa namni, nu nuffalaata namni. Israa'eloonni warri sabboontonni inni warra nu garboomsaniif basaastuudha jedha. Bara kana Qeesaartu biyya sana bulcha. Qeesaarii fi qaraxa sassaaba Leewwiin. Qeesaar immoo Roomaawwiidha. Israa'elaawwii miti. Warra Roomaati. Kanaaf sabboontonni Israa'elii namicha kana bitamtuu haadha garaa, abbaa garaa, shafoo, kabeelaa, gatii kan hin qabne harruma bultee harruma nyaadhuutii du'i ittiin jedhu yeroo kaa bira darbuudha kan. Garaa gadi jettee nu gurguruu dhufteeti. Kanuma hojiin kee carraa bira maalluu qabdaa jedhuun warri Israa'eloonni warri sabboontonni guyyaa tokko garbummaadhaa baanaa hin bilisoomnaa lafti nuu bari'aa gaaf tokko Waaqayyo nuuf dhufa warri jedhanii eeggatanii akkasitti tuffatu, itti tufu, hin jaallatan.
afoosha keessa hin jiru, iddirii keessa hin jiru, qaraxxuudha. Qaraxxummaan isaa kun immoo qalqalloo lama yookiis korojoo lama baatee deema. Hattuudha jechuudha karaa biraa. Qaraxxuu inni jedhu afaan Oromoo keessatti daarzaana cubbuuti. Kotota hundumaa. Qaraaciin cubbuu tokko jedhu waa miti. In qaraxxa taanaan ejjuu dandeessaa, dhuguu dandeessaa. In qaraxxa taanaan kabaluu dhiituu dandeessaa. Horii sana fidi hammana fidi jetta malee hamma inni kenne fuuta miti. 50 yoo ta'e 100 fidiidha. Kana ta'uu baannaan xiffiin mataa kee keessa kennamaadha. Jireenyi Leewwiidhaa akkas ture. Leewwiin garuu qomoodhaan nama akkas ta'uu qabu ture. Waawu. Qomoodhaan Israa'eliidha. Qomoodhaan Leewwonni warra Waaqayyo filateedha. Tajaajiltootadha. Lubootadha. Abboonni isaa warra luboota warra qotanii haramanii wayinii coran iyyuu miti. Leewwota keessaa qomoon macaafa qulqulluu keessa deebii yoo dhattanii ilaaltan gara garasii dhattanii ilaaltan yeroo qomoo Israa'el 12 lafti hiramu Waaqayyo Leewwiidhaaf lafa hin kenninaa jedheen. Leewwiin harka koorraa nyaata. Leewwiin fuula koo jiraata. Leewwiin na abdata. Leewwiin na eeggata. Nuyi eenyuun eegganna? Eenyuun abdanna? Maatiyos immoo Leewwiidha sin. Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa amma gareen tokko nu gurgurtee jedhee balaaleffata namichi kun. Abdii kutateera namni kun. Nu gurgurtee, nu dhiiftee, nu gantee, nu haaltee, sinin ceesse jettee galaana nu nyaachiftee, ati ofii kee basaastuudha. Waldaa balleessitee, amantoota balleessitee, saba balleessitee, nu hammaccee, olii gadi nu honkortee, kanaaf ati nu keessaa bayi jedhuun. Sagaleen Israa'eloota biraa Leewwii irratti dhaga'amu tokko kanadha. Kanaafi namni kun guutummaadhaa guututti Israa'el gidduudhaa ba'ee qaraxxummaatti gale. Hojiin hojjetu qaraxxuudha. Mana sagadaan naqu, aarsaan dhiyeessu, mana abbaa isaatiin naqu, mana haadha isaatiin naqu, haadha manaan qabu, ijoolleen qabu, guutummaadhaa guututti namichi kun qaraxxuudha. Saantima qaba, qaraxarraa waan fudhatu, mana dhugaatiin naqa, lafa dhaquun naqa, lafa qaraxaan naqa, jireenyi isaa lafa lama gidduu deddeebi'a. Qaraxuu fi mana dhugaatii gidduu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Jireenyi Leewwiidhaa jireenya akkasii ture. Leewwiin kun Maatiyoosiidhaa isiniin jedheera. Jireenya keessan waggaa darbee, waggaa 10 duraa, 20 duraa, jireenyi keessan haalli inni keessa darbaa yoo naga'ee, keessaa ka'ee, keessa qaxxaamuree yoo argitan yookiin Maatiyoosiin taatu yookiin immoo Leewwii taatu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Maatiyoos boqonnaa 18 wajjinan ilaalla amma Luqaas irra turree amma Maatiyoosittan isin deebisa. Isumattan isin deebisa. Inni immoo yeroo ofiisaa dubbatu eenyu ofiin jedha. Maatiyoos kun 18:17. Inni immoo yeroo waa'ee ofiisaatii dubbatu 18:17 irratti innumti eenyu jedhee waa'ee ofiisaatii dubbata laata. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yesuus deebisee 17:18 eeyyee. Yesuus hafuuricha hamaa sanaa ifannaan inni gurbicha keessaa ba'e. Gurbichi immoo si'uma sana fayye. Bartoonni galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. 18:17 dubbise. Yesuus hafuurichi amma 17 dubbisiisan. 17 dubbise. Ifama 18:17 dubbisuun irra jiraata. Isinis yoo dhaga'uu didde waldaatti himi. Waldaa yoo dhaga'uu dide immoo isa biratti akka nama hin amanamnee fi akka qaraxxuu hin amanamneetti alakkaamu. Ani dhuguman isiniin jedha waanumti isin lafa irratti hiitan waaqa irrattis hidhamaa hin ta'a jedha. Amma gaa waa'ee qaraxxuuti asirratti. Waa'ee Leewwiin qaraxxuu ture isiniin jedheera. Amma waa'ee qaraxxuu dubbataa jira. Namni tokko yoo si gaddisiisee jedhaan boleessi kee tokko, boleettiin tokko, namni tokko yoo si yakkee, yoo si miidhee, yoo si aarsee, yoo walitti muufattanii
walii wajjin dubbadhaa, conversation godhaa, wal mari'adhaa, waluma himansiisaa, iddoo biraatti waliin geessinaa akka jechuuti. Lammata yoonni si dide immoo gara waldaa kiristaanaatti geessi, gara hiriyaatti geessi. Yoonni dhuma irratti dide qaraxxuudhaan ni jedhaan. Waaqayyoon waa gargaaru. Kana jechuun jireenyi Leewwiin keessa ture jireenya isa xumuraati isin jechuu barbaadeen kutaa kana isin fide. Xumura jireenyaa, badiisa xumuraa, kufaatii isa xumuraa, cubbuu isa dhuma. Cubbuun sadarkaa qaba. Isa har'an dubbannu cubbuun sadarkaa 8 qaba. Garuu cubbuun cubbuudha. Garuu sadarkaa qaba. Akkuma fakkeenyaaf cubbuun dhiifama qabu jiru, cubbuun dhiifama hin qabne akkuma jiru, akkuma kana cubbuun sadarkaalee adda addaa qabu. Inni kuni garuu cubbuu isa sadarkaa 8ffaa isa dhumaatiin kan Maatiyoos kuni. Tokko gatiinni mootummaa Qeesaariif hojjetuuf hin jaallatan isiniin jedheera. Lammata jireenyi Leewwii kuni jireenya amantii alaa ture. Aadaa Israa'el kan hin taane, afaan Israa'el kan hin taane, barsiifata Israa'el kan hin taane, jireenya Israa'eloonni hin feene jireenya gadhiisii ture. Jireenyi namni kun jiraatu. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Sadaffaa irratti jireenya Leewwii keessaa yookiis Maatiyoosiin keessatti kan abdii kutannaa gurguddaa uumu Yesuus Kiristoos kottuu na duukaa bu'i yeroo jedhe Yesuus nama maallaqa hin qabne, nama mana hin qabne, nama meeshaa hin qabne, nama wataaddara hin qabne, nama pirezidaantii hin qabne Yesuus dargaggeessa karaa deemu tokko duukaa Leewwiin qarattuudha malee horii qaba, maallaqa qaba, qabeenya qaba bal. Inni qarattuudha malee isa waan guuru baay'ee qaba. Mana isaa keessaa waan baay'ee jira. Nama waan qabne duukaa namni waa qabu bu'e. Kana ameen jedha. Yesuus sa'aatii sanatti ija fooniitiin yeroo ilaallu dargaggeessa nama homaa hin qabne ture Yesuus. Leewwiin immoo qarattuudha, nama qabeenyaa qabu, qarattummaan darbeeyyuu nama mootummaa Qeesaar keessatti akka faayinaansii ministeeriiti. Aangoo guddaa qaba jechuu dandeessu. Nama ho'aa hin qabne duukaa bu'e. Namichi kun maal akka inni hin qabne argitu yeroo Yesuusiin duukaa bu'u. Namni qabeenyaa qabu kuni nama qabeenyaa hin qabne duukaa bu'e jechuun namni kun cimaa isinitti hin fakkaata. Nagaa waan inni hin qabne isinitti hin fakkaatu. Abdii waan inni hin qabne, qabeenyaansaa, beekumsiisaa, qaraxxummaansaa suni irriba malee waan hin bulu wayii isinitti hin fakkaatu. Nama irriba hin qabne, nama boqonnaa hin qabne, nama aara galfii hin qabne, nama abdii hin qabne, har'a nuuf ajjeesaa, bori nuuf ajjeesaa, iftaani nuuf ajjeesaa, obballeessuu laata jedha nama jiraatu isinitti hin fakkaatu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Baay'ee nama jireenyatti ulfaate akka ta'e isiniin hubatamu ilaalcha yeroo sana kutaa sana ilaaltan. Eessan naqaa, eessan geessuu fi garam deemnaa hin jenneen Yesuusiin. Kottuu na duukaa bu'i gaafa ittiin jedhamu tole jedheedhuma Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'e. Haalelluuyaa. Jireenyi Leewwiidha guyyaan itti geeddarame guyyaa sanaan. Jireenyi keessan boqonnaatti geeddaramu irra ga'eera. Boqonnaatti jijjiiramu irra ga'eera. Boqonnaatti milkaa'u irra ga'eera. Gaayilli si didee, qabeenyi si didee, barnoonni si didee, haalli itti jiraattu bitaa sitti galee addunyaan mataan miilee sitti dhabee jira ta'e obboleessa koo obboleettii koo haalati ilaaltuuf haalati eeddu waliin fakkaatu yoo ta'e har'a sagalee misiraachoon isinii qabameen jedha. Har'a ergaan isinii qabameen jedha. Haalelluuyaa. Har'a guyyichi boqonnaa haaraatti darbuudha. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Dubartoonni Israa'el nama lamxaa fi qaraxxuutti hin heeruman. Aadaa majaraati. Kanaaf Leewwiin kun carraa dubartii wajjiniin dubbatee dhaabbatee haasa'ee fuudhuu illee hin qabu ture. Waaqayyo nu haa gargaaru. Baay'ee itti ulfaataa ture. Egaa walumaa galatti Yesuus Kiristoos iddoo malee dhufee iddootti nu waame. Ameen jedhaa. Bakkaa malee dhufee bakka guddaatti nu waame. Ofii isaa gadi jedhee dhufee nuyi nama gad jedhe nutti fakkaatee nu waame iddootti nu fide. Haalelluuyaa. Jireenya keessan keessatti Yesuus jijjiirama meeqa hojjete? Waan meeqatu Yesuus jireenya mana keessan keessatti hojjete ni yaadattu? Ammatu mana keessan Yesuus hin dhufne ta'ee maal ta'aa ture jireenyi keessan akkamitti yaaddu? Waamamne utuu taatanii
hin amannes utuu taatanii maal jettanii yaaddu? Actually jiraachuu danda'ama tarii jireenyichi maal fakkaata? Bifisaa, sheeppiinsaa, bocisaa, akkaataansaa. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Ulfaataa ture haalli jireenya namicha kanaa. Kanaaf jireenya Leewwii keessaa yeroon taa'ee dubbisu namichi kun maatii lubootaa, maatii qulqullootaa, maatii kiristaanotaa, ijoollee Waaqayyoo keessaa warra kufan. Wangeela beeku, waldaa beeku, sirna Musee, seera Musee beeku, seera raajota beeku. Amma macaafa Maatiyos yoo dubbiftanii raajonni jiru macaafa isaa keessa. Waa'ee raajotaan dubbata, macaafa seerota Museen dubbata. Du'aa ka'uu jalqabaa amma dhumaatti isatu barreesse. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Jireenyi isaa baay'ee waan baay'ee of keessaa qaba. Beekumsa wangeelaa akka inni qabu argitu yeroo macaafa sana dubbiftanii. Keessumatti iyyuu immoo Yesuus Kiristoos qaraxxummaa isaa utuu hin ta'in Leewwiin yoo geeddarame wanta raajonni ergamoonni jedhan barreessuu danda'a jedhe Yesuus. Ameen. Yoo geeddarame, yoo geeddaramtan, yoo nuu gale, yoo hubanne, yoo jireenyi keenya Yesuus keessa seene maqaa gooftaa Yesuusii waa baay'ee geeddarra. Inni geeddarama. Harri guyyaa akkasii ta'a. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Namni Leewwii jedhamu kun egaa seenaan isaa bal'aadha. Gabaabaadhumatti erga kana wajjin wal qabsiisne booda macaafa kana keessa Leewwiin miraakilii yookiis dinqiiwwan 38tu jira macaafa Maatiyos kana keessa. Achi keessaa garuu wangeela isaa duwwaa keessatti kan argamu dinqii 4tu jira. Maatiyos duwwaa keessatti kan argamu, Lukaas kan hin barreessine, Yohaannis kan hin barreessine, Maarkos kan hin barreessine. Inni duwwaan Yesuusii wajjin yeroo dudubbatan, yeroo Yesuusiin bira jiru, Yesuus utuu godhuu kan inni arge. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Dinqii isa ollaan wajjin argine miti amma. Dinqii isa haadha manaa yookiin abbaa manaa yookiin dhalaa wajjin teenye argine miti amma. Isa qobaa keessan jireenya keessan keessatti Yesuusiin argitan keessummeessaa amma laphee keessan keessatti. Tu karaa deemtanii yeroo tokko yeroo isaan dagaddee namni Waaqayyoo hojjettuu wangeelaa adde qabbanneeni utuun karaa deemuu jedhanii sagalee miski dhugubamsa tokko yeroo isaan dhugaa ba'aniin dhagaa. Bokkaa roobu tokko waa'ee bokkaa Waaqayyoo bokkaa caamsee tokko kan dhaabbachiisee tokko yeroo dubbatanii amma waan akkasii jireenya keessan keessatti tuun heerumin dura erga heerumtanii erga ituu dhala hin godhatin dura erga dhala godhattanii yookiis immoo utuu biyyaan bahin erga biyyaa baatanii utuu hin baratin erga barattanii utuu hin eebbifamin erga eebbifamtanii jireenya keessan keessatti Yesuus waan godhe hin qabdu. Wanti isin keessa deddeebi'u jira. Wanti booyi isin godhu jira. Wanti iyyi isin godhu jira. Oolmaa wayii isinitti dhaga'amu jira. Wanti deemi dubbadhu isin godhu jira. Barreessi oolmaan sun salphaa miti wanti jedhu jireenya keessan keessa jira. Wanti sun hin irraanfatame waggaa darbe waggaa kudhanarraa kanatti ture jireenya kee keessatti dammaqii maaraaf ta'a wanti jedhamu jireenya keessan keessa jira. Haalleluuyaa. Har'a ani gaarummaa Waaqayyoo laphee keessan keessa rafe sana tuttuqee kakaasuufan dubbadha. Ameen. Gaarummaa Waaqayyoo. Amma akka biyya kanaatti amma 22tti galuudhaaf jirra miti. Janawaarii irratti waan Waaqayyo si keessatti godhe yaadatta. Febraarii irratti, Maarchii irratti, Maayii irratti, Aapiriilii irratti, Juun, Juulaayii irratti, Agoostii irratti, Oktooberii, Noovembarii irratti jireenya kee keessa wanti ta'e yaadattuusi. Jireenya kee keessatti waan argame yaadattuusi. Akka itti du'a ooltan fa'aa, akka itti salphina ooltan, akka itti qaanii ooltan. Haalleluuyaa. Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkatti harki Waaqayyoo isin gidduu isinii galee yaadattu haalota keessatti. Gidduu namaa gala baay'isee Waaqayyo. Du'aaf jireenya gidduu namaa gala. Yoo yooma seenaa macaafaa dubbisuudhaaf isin rakkisa hubachuudhaaf isin rakkisa ta'e iyyuu yookiis immoo dubbiftaniidhuma akka seenaa duwwaatti ilaaluu fakkaate iyyuu garuu kan nama dinqu yoo jiraate wanti qabatamaan jireenya keenya keessa jiru yoo barreeffame kitaaba meeqa ta'u Waaqayyo hojjete baay'eetu jira. Maqaan Waaqayyaa ulfaatu. Kanaaf jireenya Leewwii kana keessatti egaa Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 13 amma 21tti yoo ilaaltanii Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 13 amma 21tti yoo ilaaltanii isa namoonni 5,000 nyaatan sana in dubbata
Inni kun waliigala isaanii jarri hundumtuu hirmaataniiru. 14:22-33 yoo ilaaltanii wanta haaraa tokko dubbata. Yesuus bishaan gubbaa adeemuusaa jedha. Bira jira yeroo Yesuus bishaan gubbaa adeemu kana. Ijaan arga. Bishaan gubbaa yeroo Yesuus adeemu kana ijaan arga. Yesuus hamma ofii isaatii tuuta sana gadi dhiisutti bidiruu yaabbatanii isa dura gamatti akka ce'aniif bartoota isaa giddisiisee tuuta sana erga gadi dhiisee booddee kophaa isaatti kadhachuudhaaf gara gaaraatti ol ba'e. Yommuu galgalaa'es kophaa isaa achi ture. Bidirichi garuu yeroo kana qarqara irraa baay'ee fagaatee sababii qilleensi fuula duraan itti qilleensa'uufis bishaanichaatiin asiif achi daddarbatamaa ture. Halkan keessaa gara iyyan daaqqoo isa lammaffaattis Yesuus bishaan gubbaa adeemaa gara isaanii dhufe. Mee ameen jedhaa kanarratti. Haleluuyaa. Gara iyyan daaqqoo isa lammaffaa, yeroon isaa iyyan daaqqoo isa lammaffaa jechuun halkan qixxee jechuudha. Yeroo bari'e miti, yeroo ifni argamu miti, yeroo ulfaataadha, yeroo rakkisaadha, yeroo qorruudha, yeroo galaanni hammacamuudha. Haleluuyaa. Yesus yeroo dukkanaa'e tokko deemaa gara kee dhufee beeka. Yeroo dhukkubi sitti hammaate, yeroo rakkinni sitti hammaate, yeroo namni si ari'e, yeroo maatiin si ari'e, yeroo waldaan kiristaanaa si ari'e, yeroo biyyi si ari'e, yeroo mootummaan si ari'e, iyyan daaqqoo keessa yookiis lafa dhumaa gargar cita lafaa sitti dhufee beekaa Yesus. Gidduu isinii galee beekaa. Dukkanni si nyaachuudhaaf, du'i sitti marsuudhaaf iddoon jiran galaanarraa haalli isaa dukkana fudhatamaa jiruuf fudhatamaan jiranillee arganii Yesus Kiristoos kana gidduutti deemaa gara isaanii dhufe. Yesus deemaa gara isaanii dhufe. Fira koo maallaqi deemaa gara kennuuf doolaariin, yiiroon, paawundiin, birriin, warqeen, meetiin, silvariin Yesus garuu deemaa gara namaa dhufa. Mootonni biyya bulchanii deemaa gara kee dhufuu hin danda'an. Haala itti keessa jirtu rakkisaa sana keessatti. Yesus garuu deemaa gara kee dhufa. Haleluuyaa. 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 Deemaa gara namaa dhufa. Deemaa gara namaa dhufa Yesus. Gara namaa dhufa Yesus deemaa. Haala ulfaataa keessa deemaa gara namaa dhufa. Namni lafatti gara namaa dhufuu hin dandeenye haati, abbaan, obboleessi, obboleettiin, firri, hiriyaan. Amma sa'aatii kana baay'een keenya yookiin haadharraa, yookiin abbaarraa, yookiin obboleessarraa, yookiin abbaa manarraa, yookiin haadha manarraa iddoo hin mijanne keessa teenya jirra ta'a. Waaqayyo haala sana keessa deemaa gara jara kanaa dhufe. Nuu dhufe jedha galaama Maatiyos asirratti. Nuu dhufe iddoo sanaa nu fuudhee jedha. Eessaas fuudhe Yesus? Eessattis hin argate Yesus? Iyyan daaqqoo isa lammaffaa jechuun ulfaataadha. Sadii iyyiteet minii kan bari'u lafti. Kanaaf iyyan daaqqoo isa lammaffaa sana keessa Yesus Kiristoos qilleensaan dhahamee bidiruun suni qarqararraa walakkaatti achi sokke. Walakkaa galaana ergatii ce'uudhaaf hin ceene, hafuudhaaf immoo nafne, walakkaa rakkina, walakkaa cubbuu, walakkaa seexanaa, walakkaa haala walxaxaadhaa keessa galtee booda Yesus jirame ameen jedha wanta kana. Ameen. Alleluuyaa. Ameen. Ameen. Ergati walakkaa wanta sitti ulfaatuu galtee booda kan dhufuu danda'u Yesus duwwaadha. Ameen. Alonni hundumtuu walakkaa si galchee si biraa deebi'a. Aizo asham jadi jedhu namoonni jedhi achi booddee si biraaf. Walakkaa kutaa 12 si ga'e, walakkaa maatirikii si ga'e, walakkaa kolleejjiidhaan, yuunivarsiitiidhaan si ga'e, dhaqi biyya alaatti hin geeddaramtaa siin jedhee karaa si buusee si biraa afaname. Haleluuyaa. Fuudhi sii ta'a jedhee si biraa afaname. Hin ceetas hin jedhee haala itti hin ceetu akka itti ceetu nami beeku hin jiru. Yesus kana gidduutti dhufe. Inni dhufe Yesus har'as. Ameen. 2021 haalli keessanii rakkina walakkaa, dhukkuba walakkaa, kaanseriidhaan, HIVdhaan, sukkaaraan, Eboolaadhaan, koronaadhaan, waan adda addaatiin mana hidhaatti horii keessan qabachuudhaan yookiis tajaajila keessan danquudhaan, dookimentii keessan rakkisuudhaan isin rarraasaniiru ta'a. Yesus inni jara kanaaf dhufe seenaa miti ammas qabatamaan hin dhufa. Ameen. Ameen. Qabatamaadhaan hin dhufa. Ameen. Ameen. Qabatamaadhaan hin dhufa. Ameen. Qabatamaadhaan hin dhufa. Ameen. Egaa
Yesuus Kiristoosii Leewwii kana qaraxxummaa isaatu hin ta'in Leewwiin yoo geeddarame kitaabota baay'ee barreessaa. Leewwiin yoo geeddarame anaaf hojjeta. Leewwiin yoo geeddarame hiika qaba jireenyi isaa jedhee Waaqayyo Leewwii geeddare. Leewwiin hin geeddarame. Leewwiin nama wangeela beeku ture garuu nama abdii kutatee qaraxxuu ta'edha. Abdii kutattee wanta ati taate jira. Har'aa obboleettiin tokko naa bilbiltee sanyii ani raajota naa kadhadhaa jedheen hin beeku garuu wanta Waaqayyo gara keetti na fideefisatu beekaa. Har'a waan tokkoon si rakkisaa naan jette. Maalin si gargaaraa rakkoon qabuun jedheeni. Ani ergan gooftaa dhiisee waggaa 5 ta'eeraa jette. Waggaa 5 ta'eeraa garuu halkan 3 dura abjuu kootti sin argee gara koo dhufteetu barri ka'uu keetii ga'eera waan naan jettee fanarra sii bilbilee naan jette. Egaa Waaqayyoo karaa jaallatee dubbata waan ta'eef anasitti agarsiise jechuun tarii akka ani siif kadhadhu yamee laata jedhee tani tolee jedhee kadhachuu fi eegale. Waan isheen irratti gooftaa kana biraa hafteen gaggaafadhe calluma jedhee maal taate maaltu si mudate akkamiin jedheeni. Achii booda Waaqayyo baay'eetti dubbata baay'ee jedhama garuu jireenyi isee fi haalli isee wal arguu dide. Isa booda Waaqayyo kun nan beeku isa jedhamu abdii kutte. Sana booda nan kadhadhee fi yeroo isheen waggaa 9 fuula dura turte horii badeetu ture horii ishee maallaqase. Horii sanarraa kan ka'e jireenyi ishee rukutamee hafe. Achii kadhadhee fi akka sa'aatii 4 yookiin sa'aatii 3 booda deebitee naa bilbilte namni bara sana horii ishee balleesse sun deebisee bilbilee fiitu ani har'a qabee horii keessan taraa dabareen irraa jalaan ani si ergaa jedhe. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Amma maa inni taargeetii deebi'uu ga'e yeroo deebi'u yeroo kanaan duraa isin tajaajileera nan yaadadha. Eessa jirta? Naatinaa'eliin isinitti himeen ture. Naatinaa'elii muka harbuu jala ture. Naatinaa'el muka harbuu jala ta'a. Atoo maal jala ta'aa jirta? Mukti harbuu sun immoo maa inni gaaddisa abdata Naatinaa'el muka harbuu jalaa. Mukti harbuu suni gaaddisi sun immoo yoo aduun baharraa dhuftu gaaddisi lixa dhaqa. Yoo aduun lixatti darbitu gaaddisi immoo gara bahaatti deebi'a. Wal jala miliqaa jiraatu gaaddisaaf Naatinaa'el. Jireenyi Naatinaa'eliin akkasittiin miliqxee abdii kutatee yaadda'ee muka jala taa'aa ture. Mukti garuu gaaraantii ta'uu hin danda'u, inshuraansii ta'uu hin danda'u. Yesus Kiristoos garuu gaaddisa bara baraati. Ameen. Muka harbuu jala jirtaa wanta itti da'eeffattee da'oo godhattee kooluutti galtee jala jirtu borsi baasuu hin danda'u. Yesus Kiristoos garuu borsi geggeessa. Ameen. Haleluuyaa. Zakkiyoosiin hin yaadattu. Zakkiyoosii qarattuudha akkuma Leewwii kana akkuma Maatiyoos kana qarattuudha. Qarattuudha. Garuu dheebuu hafuuraatu itti gale. Dheebuun hafuuraa isinitti haa galu. Ameen jedha. Dheebuun hafuuraa tokkotti galee Yesus kana arguun narra jiraataa jedhe. Arguun qabaani. Arra Yesuusiin argaa. Zuumii baay'ee dhaquu dandeessu. Sagantaa baay'ee tajaajiluu dandeessu. Har'a garuu isa sana akkasinitti hin taane. Har'a Zakkiyoosii isa murate sana ta'i taa'i. Zakkiyoosii isa onnee qabu sana. Zakkiyoosii isa hojjaan hin daangessine sana. Zakkiyoosii isa mala malatee Yesuusiin hin arga jedhee murteesse sana. Ani hiyyeettiidha. Biyyan jiru mijataa miti. Mannan jiru mijataa miti. Maatiin keessa jiru mijataa miti. Haalli itti jiru mijataa miti jettee akkati sababa tokkoyyuu kireetiin goone hin uumne jaalala gooftaatiin si gaafadha. Har'i guyyaatitti Yesuusiin qabatamaatti argitu haa ta'u. Har'i guyyaa itti 2021 kana haala kanaafin arguu dhabe, kanaafin kadhachuu dadhabe, kanaafin faarfachuu dadhabe, kanaafin lallabuu dadhabe, sababa kana takka ta'e jette sababa tokkoyyuu akkati lafan keenya amma Yesuusiin sitti mul'ataati argina manana. Yesus Kiristoos namatti mul'ata. Anatti mul'atee beekaa. Anatti mul'ataas jira. Isinittis hin mul'ata. Isheettis isattis hin mul'ata. Yesuusiin rakkinni hin daangessu. Hojjaa gabaabbachuun, hojjaa dheerachuun, qaraxxuu ta'uun, siyaasa keessa jiraachuun, daldala keessa, biizinesii keessa jiraachuun, baay'ee barachuun, dokteera injiinara ta'uun Yesuusiin namarraa hin daangessu. Ameen jedha. Biyyattii wanti tokko yeroo baay'ee kan na dhibu tokkotu ture. Namoonni baay'ee baratanii aangoo yeroo qabatanii waa'ee amantii kanatti dudda gataa deemu. Namoota baay'ee yeroo isaan haayiskuulii barsiisan, yeroo isaan elementarii barsiisan, yeroo isaan DA irra hojjetan, yeroo isaan kellaa fayyaa irra hojjetan, yeroo isaan gara baadiyyaa jiran
deddeebinee tajaajilla nu wajjin kadhatu nu wajjin waa baay'ee ta'u gaafuma dhufanii Buraayyuu galu yookiin Askoo galu yookiin Boolee galu yookiin Adaamaa galu achi gallaan chaa'u bakka lammata sin argan. Gaafuma dhufanii godina wayii irratti yookiin kantiibaa ta'u yookiin waan ta'e tokko ta'anii shuumata argatu yookiin immoo Sinodoosii fudhata si warra Izaabii warra aangoo mootummaa hojjetu duwwaan ilaalina inni ijoo wayii galu ta'a yookiin immoo Sinodoosiitu saba kaarraa fudhata Sinodoosii galu. Namootuma kaleessa gadda maaddii tokko wajjin cabsannee surree wal geeddarree uffannee caammaa wal geeddarree uffannee kaleessa waliin bu'aa turre wayii allilmoodhaan carqii walitti hodhinee uffachaa turreetu achi ol ba'ee jennaan yoo tilkii bilbiltee bani biisiidhaa beekoo isiiti booddee sii deebisuu faayidaa bakka lammatan jiru. Wanti tokko akka isin hin daangeessiniin jaalala gooftaatiin isin kadhadhaani. Ameen. Xiyyaara soofaa xiyyaararras ta'a xiyyaaraanis ba'aa galaa harreerras ta'a. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Waanumti tokko Yesuus kanarraa nama daangessuudhaaf dandeettii hin qabaatu. Onneen garuu murtoon kutannoon hafuuraa jabinni garuu baay'ee murteessituudha. Halleluuyaa. Amma akkoo ituu dubbachuudha ta'ee Leewwiin waan dubbatu baay'ee qaba. Leewwiin waamame kuni indee ani akkoo nama Qeesaariif hojjetu ati eessatti nama akkamiiti eessatti na beektaa eessa dhaquudhaaf na fuutee jechuu danda'a bara. Qaraxxuudhaani. Amma garuu waan tokko hin dubbamne kottuu na duukaa bu'ii jedhe Yesuus. Yesuus ikkoo maallaqan sii kenna aangoon sii kenna jedhee waadaa galaaf hin jiru kuticha akkuma amma dubbisaa jirru. Na biraa waa argattan jenneen na duukaa bu'ii duwwaadha. Na duukaa bu'ii ituu gaafanna ta'ee gaaffii baay'ee jira. Ituun gaafanna ta'ee maallaa gootaa eessa na geessitaa maalirratti Indaa'uun Phexros gaafateera. Yaadattu mini Phexrosiin. Noo hundaa dhiifnee si duukaa buune maal arganna amma nuti jedheen. Namittiin kun aangoo barbaaddi. Maal argannaa jedheen kana jechuun gabaabaatti waa shuumata wayii nuu laattamoo akkam waan saayii jedhee gaafate gabaabaadhumatti ifaadha bara. Inni kun garuu gaaffii hin qabu itti hadhoofteetti iddoon jirtu sun itti hadhoofteetti. Halleluuyaa. Waan tokko iyyuu immoo argee miti Yesuus kanarratti birrii argee warqee argee doolaarii paawundii yiiroo diraamii waan tokko argee miti dinaara wayii argee miti. Na duukaa bu'ii jennaan namni gabaa qarqara taa'u namni yoo 50 fuudhi jedhan 100 namarraa fuudhu. Namni yoo har'a kottuu jedhan borga nama dhufu mana mashataa namni bulu namni achoolee bulu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jecha tokkittiidhaan na duukaa bu'i bartuu ta'a Yesuusiif ameen jedha. Ani natti tola bartuu ta'uun bartuuni paasterii taateen dhumu bartuu taanaan paasterii yoo taates ati bartuudha. Qeesii yoo taates ati bartuudha. Raajii yoo taates ati bartuudha. Halleluuyaa. Yoo waldaa geggeessites ati bartuudha. Yoo zuumii geggeessites ati bartuudha. Bartuu Yesuus taatee barma baraan barataadhaati. Iddoo kanatti congratulation godhee arraa booddee ani barsiisuudha jabbaa keetii jechuun hin jiru. Yeroo hundaa barataa taatee itti fufta. Halleluuyaa. Waan dinqitaa mirisiin hojjetame oh my god kun nama dhamoo ergamaa samaayiidhaa gadi bu'ee gaafa jedhanii atamas bartuudhu. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Bartuu. Namoonni bartuu ta'anii adeemu taanaan yeroo hundaa milkaa'aa adeemu. Gaafa garuu bartummaarraa amala biraa jijjiirratamuudha rakkoon. Kanaaf sagalee Waaqayyoodha har'a jireenya Leewwiirraa wanta tokko lama hin hubanna jedhee yaada. Waa'ee Leewwii duwwaa isinitti dubbadhee darbuuf miti. Maal keessa jirtu? Akkamiidha? Pilaaniin 2022 isin Waaqayyo wajjin qabdan. Akkuma kanaan dura zuumii lakkaa'uudha moo? Akkuma kanaan dura raajii lakkaa'uu ta'a moo? Tu dubbannu raajota sirriitti kadhadhaa fi kadhachiifadhaa samaan qabu. Eessaan waan akkasii natti dhufeen dubbii biraa keessa nan galchina. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Wanti ajaa'iba ta'u tokko yoo jiraate Yesuus Kiristoos Leewwii kana waamee jireenyi isaa lammata qaraxxummaatti hin deebine. Namni al tokko Yesuus harkaan qabe deebi'ee qaraxxuu hin ta'u. Al tokko Yesuus harkaan si qabee jennaan dubbiin sii tola yeroo hundumaa. Yeroo hundumaa sii qajeela. Yeroo hundumaa sii ta'a. Amma gaafa Yesuus kottu jedhee harkaan si waamutti egaa duukaa deemuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Jireenyi Leewwiin geeddarame mee ameen jedhaa kana. Akkeenye Petroo Leewwiin kuni Maatiyoosii kutaa inni ofii isaatii duwwaa barreesse tokko yeroon dubbisu warri hafuuratti hiyyeeyyii ta'an haa gammadan jedhe.
Kana Maatiyos duwwaa barreesse namni biraan hin hirmaanne. Argeera bar akkatti hafuuratti bakka hafuura qulqulluu dhabuun akka inni itti nama deegsu zeeroo nama godhu soorsa nama godhu beeka ture Maatiyos. Gaafa hafuura qulqulluun guutamee nagaa argatee rafee bulee nagaadhaan ba'ee galee gammachuu qabaate haleluuyaa. Indaa'uun gaafa inni Yesuus fuudhee deeme mana isaa dhaqee waan yaadattu miti ani qarattuudha jedheen waan nagarraa barbaadamu dachaa hundumaa nan baasaatii jedheen haleluuyaa. Ani si beeka abbeedii si yaaddee waan jedhanitti fakkaata Yesuus. Mana isaa keessa bara sana birriin baankiin taa'u ta'e hin beeku. Mana isaa keessa asiis luqqisee sanamarraa guuree Yesuusitti agarsiisuu ka'e. Maal goota gabaa qarqara yeroo turte si beekaa kottole. Haleluuyaa. Yesuus jira ameen jedhaa dabalaati. Ameen. Waaqayyoodhaa haa eebbifamu. Ameen. Jireenya warra Qeesaar hirkaa ba'ee mootummaa Qeesaar jalaa ba'ee mootummaa Yesuusitti galee. Qeesaariin kamiin jala jirtu warra? Qeesaar isa kamiif qaraxa fuudhaa jirra? Qeesaar isa kamtu nurra nu ergataa jira? Yesuus akkas jedhe yeroo waa'ee gibiraa gaafatamu saantimaa sana natti agarsiisaa jennaan itti agarsiisanii dudda saantimicharra eenyu jira jennaan Qeesaaridhaan egaa kan Qeesaarumaaf kennaa jedhee geggeesse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isin kan Qeesaar miti ameen jedhaa. Namoota kan Qeesaar hin taane, namoota kan Heroodis hin taane, namoota kan Neeroo hin taane, Yesuus ilmi Waaqayyoo namoota baay'ee waammate. Isaan keessaa ani isin tokko. Nuyi kan warra biyya bulchanii miti. Nuyi kan warra qabeenyaa qabanii miti. Nuyi kan warra teekinooloojii miti. Ameen jedhaa kana. Nuyi kan warra siyaasaa miti. Nuyi kan warra kan kooti ati nuun jedhanii miti. Ani kan Yesuus jedhaa. Isin kan Yesuus. Isin kan ilma Waaqayyooti. Gatiin nurra jiru gatii dhiigaati. Ashaaraa Yesuustu nurra jira. Nurratti chaappeffamee jira. Mee ameen jedhaa dabalaatii kana. Chaappaa qabna nuti. Kan nu chaappeesse Yesuusidha. Chaappeffamoodha nuti. Chaappeffamoodha nuti. Halleluuyaa. Chaappeffamoodha nuti. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Halleluuyaa. 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 Sagaleen tokko natti dhufaa jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Halleluuyaa. Ameen. Arraa qaraxa jalaa baanaa. Midhaan qaraxaas hin nyaannu. Birrii qaraxaas hin fudhannu. Qaraxa jalaa baana. Jireenya qaraxaatiin jiraannu. Arra bilisa baana. Arra birmaduu baana. Arra guyyaan kan keenya ta'a. Arra lafti nuu bari'a. 2022 dura keenya jiru Yesuus Kiristoos hirkaa jiraanna nuti. Ameen. Ameen jedhaa. Warri damoosa namaan jiraatan, warri haala namaan jiraatan yeroo tokkotti iyyuu bilisa ba'uu hin danda'an. Yesuusii wajjin warri jiraatan garuu yeroo hundaa gammadaa waaqessaa jiraatu. Ameen. Haleluuyaa. Bilisa baana nuti. Arra sammuu keessan jalaa bilisa ba'a, foon keessan jalaa bilisa ba'a, ilaalcha keessan jalaa bilisa ba'a. Haala isinitti fe'ame sana ofirraa gataatii, urgufadhaatii Yesuusitti. Urgufaa haala isin irratti fe'amee jiru. Haayidoloojii qaraxxummaa jalaa baana ameen jedhaa. Namoonni waamamanii akka waamamnetti jiraatan baay'ee jiru. Ani garuu waamamuu keessan miti. Fo'amuu keessaniin isinitti lallabuu barbaada. Fo'amaa. Warri mootummaa Waaqayyoo namoota fo'aman qabdi. Mootummaa Waaqayyoo namoota fo'aman qabdi. Namoota filamuu namoota filaman qabdi. Yesuus gooftaadha. Warra fo'aman. Warra bobeessan ta'a. Maqaa Yesuusiin bobeessaa mee ameen jedhaa. Abidda sin keessa jiru bobeessaa. Nagaa sin keessa jiru qabsiisaa ibsaa. Ibsaa keessan ibsaa. Namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti odeessuu malee bobeessuu hin beekan. Fakkaanuu achitti sin odeessu. Jarri akkasii yoomumayyuu bobeessuu hin danda'an. Oduu baran waan ta'eef kan isaan danda'an odeessuudha. Wanti lama ammoo wal bukkee deemuu hin danda'u. Ani isin ibsaa keenya qabsiisu abidda keenya bobeessu ameen jedhaa. Abidda hafuuraa keenya bobeessu. Mul'ata keenya babal'isu. Haleluuyaa. Jireenya keenya gara guddaatti geessuudha carraan nuyi qabnu. Fuula duratti adeemama. Maqaa Yesuusiin fuula duratti adeemama. Fuula duratti adeemama. Jireenyi keenya fuula duratti adeemama. 2022 maqaa Yesuusiin ayyaana si keessa jiru qabsiisii ka'i. Qabsiisaa kaa. Qabsiisaatii kaa.
2022 maqaa gooftaa Yesuusiin kennaa isin keessa jiru faarfannaa isin walaloo jiru faarfannaatti hiikkadha. Abjuu jiru mul'atatti ceesifadha. Maqaa Yesuusiin yaada isin keessa jiru kitaabolee barruulee godhaa baasa. 2022 maqaa gooftaa Yesuusiin isin irratti dubbadheera. Maqaa namaa jedhaan jiru maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin mul'ata isin keessa jiru gara ministiriitti gara mishinariitti geeddaradha. Mul'ati isin keessa jiru dhimma nazarama firoota. Waliigalaa jirra miti. Aayidiyaan isin qabdanii eebbifamee amanazaramu ameen jedha. Ajijjiiramu gara maallaqaatti ajijjiiramu maqaa Yesuusiin. Calleeffamu mul'ati isin keessa jiru wanti isin barattan hidhameen taa'in maqaa Yesuusiin. Waan isin barreessitan hidhameen taa'in maqaa Yesuusiin. 2022 mandara qarattuuti isin baaseeraan. Qarattuuti irraa isin baaseera. Gabaa qarqaraa isin baaseera. Yesuus Leewwii fuudhee dhaqee gabaa walakkaa kaa'e. Gabaa walakkaa yoo miti gabaa gararraa kaa'e. Haleluuyaa. 2022 isin baaseera baarka. Harkaa ba'aa deema. Miila guutuu adeema. Ija guutuu ilaala. Gurra guutuu dhagaa maqaa Yesuusiin. 2022 amma bara yeroo kooti jedhaa jiraadhu. Ani bara kooti jedhaa bo'aan jiraatina. Barri 2022 bara kooti jedhaa. Yeroo kooti Waaqayyo naa iyyameera. Naa ta'a. Naa milkaa. Ani nama amantiiti. Nan fudhadha. Amantiidhaan wantichi harka koo keessa hin gala. Hin danda'ama. Harki Waaqayyoo naaf godha kana. Warra jedhan akka taanu maqaa Yesuusiin. Jireenyi keenya amma warri heerumne 2022 heeruma. Warri hin fuune 2022 fuudha. Warri dhalan godhanne 2022 dhala godhadha. Warri wanti keessan rarra'ee jireenyi keessan baay'eensa karaa irratti gadi rarra'ee jiru amma maqaa Yesuusiin piroosisiin keessan keesiin keessan dhimmi keessan galma haa godhatu. Maqaa Yesuusiin galma haa godhatu. Galma haa godhatu. Galma haa godhatu. Galma haa godhatu maqaa Yesuusiin. Galma haa godhatu. Maqaa Yesuusiin galma haa godhatu. Seexanni 2022 ija kee jaama yoo itti dhugaa dhattee duukaan boo'in. Injaamu iji keen arga. Tuyyuu qarama. Gurra gedduudha yoo isin jette bara sana dulloomta yoo jette annan dorgoggooma jedhi itti dubbadhu. Maal barran duu 2022 malee hin jiru 2021 baran turre maaliif hin duu baras. Diddamni baran turre maaliif gaafa sana hin du'in. Maaliif 22 naa qabdi seexanni achi weqqa isa diigi ofirraa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Jireenyi Leewwiidhaa qaraxxummaadhaan beekama. Jireenyi Leewwiidhaa gabaa qarqara taa'uudhaan beekama. Jireenyi Leewwiidhaa korojoo lamaan beekama. Jireenyi Leewwiidhaa isa kufe, isa maatii isaa keessaa kufe, isa hawaasa keessaa kufe, isa basaastuudha jedhamedha. Jireenya nama kanaa geeddare Waaqayyo. Inuma geeddare, kompiiliitilii geeddare. Har'a kun nuyyuu wangeela Maatiyos jennee dubbifna. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Hin geeddarame namni balfamaan, namni jibbamaan, namni hawaasa keessaa alatti gatamee, namni haala malee jiraatu geeddaramee dhufee haalatti gale. Siistema Yesuusitti gale. Warri kadhatanii siistema diiganii Yesuus keessa nama galchu. Ameen jedha. Istiraateejii Waaqayyoo keessa, karoora Waaqayyoo keessa, ajandaa Waaqayyoo keessa, eebba Waaqayyoo keessa, kallattii Waaqayyoo keessa nama fudhatu. Alleluuyaa. Maqaa Yesuusiin kun isiniif haa ta'u.